Elemon elemoda. Isin kalamiti elemon. Addunyaa irratti mul'iftee iftee jedhe gadaan Yuusuuf galmaa beektanii kan hojjechaa jira waan ta'eef. Hayyee sagantaa kana olaantummaan jalqaba kitaaba kana maxxansuu keessatti sagantaan kanaaf waan kana barbaachisaa waan kana waan dhaggaan ni jennu Brighton Business Group cinaa dhaabbachuudhaan akkasitti miidhagsee jira hedduu takkaan ni galateeffannaa kitaaba kana kuma 300 bitachuudhaan kan nu eegalchiise immoo African Holding Group dameewwan magaalota garaagaraa Oromiyaa keessatti kan qabu Ciroo Dirree Dhawaa godinoota Oromiyaa 18 keessattuu hojiiwwan onnachiisan abdachiisan hedduudhaan hojjechuu jira waan nu eegalchiistaniif kuma 300 kitaaba kan bitu kan beekudha waan ta'eef ulfaata jennaan. Fayyaata NCTtiin qorannoo Oromoodhaan immoo kitaaba tokko birrii 50 bitee jira. Ulfaadha. Asuma haasawnu Instituutiin qo'annoo fi qorannoo Oromoodhaa seenaa dabee irra deebi'ee qoratee godinoota Oromiyaa garaagara keessatti ogeeyyii dandeettii fi ga'umsa qaban warra baratan bobbaasuudhaan qoratee kitaabsi maxxansiisuudhaan akka itti fayyadamu taasisaa jira waan ta'eef galata guddaadha qaba. Dubartoota keessaa Kiimiyaa Dirree mana jimaa Dirreerraa kuma 100 garuu milkaa'ina kitaaba kanaatiif namoonni hundi keenya gumaachinee jira yaadaanuu garuu immoo waa'ee aananii kanaati immoo aanan jaalatta aanan jaalannu keessaa immoo tokko aanan maammaati Saaraa Hasan ulfaadhu fayyaa nu ta'e takka isiidhatan kaawwan kun akka galma ga'u deeggaraa turte waan taateef fayyaa ta'e. Haasoo keenya irratti waa'ee dubartoota keenya waggaan ni ka'u hedduun nashaata tokkoon na qabataan ni bobbooda jechuudha. Ammallee ulfaadhaa ittis nyaata baluu jabaadha dubartoonni keenya bakka jirtan marattuu ogummaa keenya kassattuu jechuudha. Biizinasii qofaa miti hoggansarra jiru daldalarra jiranii ni barsiisanii maatii guddisanii waa hedduu jechuudha ulfaadha jechuun hin barbaada. Manni barumsaa yaadannoo sooressa jaarraa abbaa gadammoo 30 kitaaba bitateera. Seenaa hiikaan isa kanaa mootummaan Itoophiyaas mana barumsaa san maqaa isaatiin ijaaree isiniin jedheera galata qaba. And the leadership of His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed Ali, a school has been named after this great hero, Jarrah Abbaa Gadaa, here in Finfinnee, in the capital. Thank you so much, guys. Ahmed Yusuf kitaaba tokko kuma 10 bitanii jiranii ulfaadhaan jechuudha. Galatooma jennaan. Otollee uleen cabee kan abbaa gadaan cabu beekaa irra kunne malee seenaan hiyyeessa qabu. Dr. Gammachuu Magarsaa, an anthropologist, gara waltajjii dhufanii qabsoo kanan beeku keessattuu jaalalli isaan Abubakar Muusaaf qaban ni beeka waan ta'eef yaani. Ali Birraa Abubakar Muusaa jaarraa abbaa gadaa meeqa maqaa dhoofnaa. Oromoon kumii kitilli goota Dr. Gammachuu Magarsaatu goota san keessaa tokko gara waltajjii hamilee naa gaggeessaa maali. Dr. Gammachuu Magarsaa jedhee anaannatee jecha isaan barsiisan tokko waa'ee dhubee waan salphaa miti fayyaa na ta'a darbu. Egaa silaa otoo hin dubbatta jettanii duraan natti himtanii qophaa'een dhufu. Amma qopheen qabu. So waanuma waaqi jedhen jedha. Akka jaarraa abbaa gadaa fa'ii fi nu ijoolleedha. Ammoo yaada bilisummaa nu keessatti kan uume warra har'a kabajaa jirtan kan ani beektaa warri kabajan hedduutu jira. Nama jaarraa abbaa gadaa jettan ani akkuma
fuulaan isin beeku kanan beeka. Haji Hussein Soraa borimmoo kan Haji Hussein Soraa kabajuu qaba. Innis wallaansoo qabeera. Warri kun hiriyaadha akkuma qabaadha. Hiriyaadha. Ijoolleen har'a jiran kun yoo umuriidhaan qaqqabanii jara kana hin beekan ta'e maqaa isaanii ilmaan kanatti dabarsuun kun dirqama nu irraa eegamudha. Jaarraa abbaa gadaa yoo ta'e jaarraa abbaa gadaa qaroodha. Ana gaafa jaarraan gaara mul'ataatti waraanarra oole ilma kiyya lammataatu dhalate. Maqaan isaa Jaarraadha. Gaafa gaara mul'ataatti lagatti reeffa guuran sana ilma kiyya dhalate. Kanaafuu maqaa Jaarraatti moggaase. Kanaafuu waan jaarraa waan hin dubbadhu hin qabu. Jaarraan qaroodha. Jaarraan jabaa Oromooti. Akka saanaan gaafa wajjin dhalatu jaarraan qaroomaa wajjin dhalate. Jaarraa waaqatti mul'ise. Jaarraa nuyitti immoo jaarraatu mul'ise. Jaarraan kophaan nama hedduu jira maqaa Ali Birraan jedheera beekaa waan bade barbaadaa yeroon isaa gaheera abotti gutture waraabessi guyyaan yuusuutti ka'eera dhageessa miti sirbi Ali Birraa waan bade barbaadaa yeroon isaa gaheera waraabessi guyyaan yuusuutti ka'eera. Warri kun rakkoon keenya maal? Namni aadaan irraa badde, namni afaan irraa badde, namni amantiin irraa badde, namni waan inni qabu cufuuyyuu irraa badde halkan tokkotti deebi'ee waliin argu. Nu warra dukkana keessaa ba'aa jiru. Dukkana kana keessaa ba'uudhaaf immoo gufuun hedduutu jira. Gufuu sana hundaa danda'anii akkamitti barbaadan jedhe Oromoon moofaa ofii hodhatanii doofaa ofii gorfatanii abalu kana tolchee abalu kana balleessee otoo hin ta'in amma nuyi warra dukkana keessaa bahaa jirudha. Gufuu duwwaa miti waluu gufachuu jira. Kitaabni bitachuun dhalootaaf dhaalchisuun hojii keenya ta'uu qabaan dhaamsa keenya bishaan sororoo ganaa hundeeffamarra kan jiru kitaaba tokko 300 bishaan sororoo. AM General Trading Ahmeddin Naji abbaa qabeenya isaati birri 300 garuu ani humna kiyya kantiibaa magaalaa Dirqaa waan barbaade gara oftachi wantummaan galtee agaltu obbo Gabii Johaan gara oftachuu naa dhufan as naa dhufan isaan hamilee naa kennaaf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جتنا جامع بغداد يرو كنت جزء من تجيب الجاء سنفين جالتوما. ديفما والجافنا أرى هندي خيني واربي أسجرو
akka hongaa'ota yookaanis akka ministeerota akka kantiibaa odoo hin ta'in akka lammii dirqama oromummaatti as jirra. Kanaafuu ta'angoo tana yoo irra kun waan namaa qofaan jechuu barbaada. Kabajamoonni keenya warra kitaaba kana laffa'ee itti daadarkaawee asiin gahee ammallee waan dandeenyuun wal cinaa dhaabbannaa. Lammeessaa haati dhiiraa dhiira dila dhalti dhiira san keessaa immoo dhiira hamba hin qabne dhalata. Obboleessa keenya Juneedii Yaadataa sooressa jaarraa abbaa gadaa akhiramee Yamanittis magaalaa fidee baasii isaatiin baasuu isaatiif rabbiin nama akkanaa nu qabnuu keenyaan hedduu itti boonuu qabnaan jechuu barbaada. Haagana boonuu ammoo Addaam Salama jaarraan abbaa gadaa rabbii jannatul firdaus haa kennuu fi wanni qabsaa'eef waan biraatii miti bilisummaadhaami. Namni waan ifirratti qabu kana namni ifirratti hin beeku. Yeroo namni wal tahee yeroo namni miila wal saxaabu odoo hin ta'in yeroo arraan tana dadhabaa fi namni gorfatee jallaa fi diriirfatee maraataa fi hidhatee dhukkubsataa fi wallaansuu keessatti jirra. Oromoo irraa rabbiin jibbeessa nu keessaa hagu sila bakka hundatti waltahiinsi jiraatee alagaanis nurratti yeroo ristu namni illee ala dhaabbatee ijawaa olin dhiibu jechuudha. Maaliifin jechuu barbaadee maqaa jaarraa yookaanis durirraa eegalee qabsoo inni keessa ture saayifeelloo ni beena. Gaara dheeraa ni beena. Haawwan keenya warri Direedawaa ni beekan nyaata achitti geessuu turani gaara dheeraa san gubbaa. Ammoo maqaa jaarraatii miti maqumaa'uu dhaabaatiin as keessatti hirmaachuun waliin qabamuun sodaa tureemi namni if dhaamoota nin hidhama nin ari'ama ja'a. Bilisummaan tanaa olii waa takka illee hin jiru. Maaliif waa'ee oromummaa irratti paartii badhaadhinaatiis wanni komii nu kaasuus hin jiru. Waa'ee oromummaa irratti namni if dura wal gargaaree wal ceesisna an akka bulchiinsaatti kitaaba takka 500 fudhannee waamu sirri mirai dirreedhawa waamu sirri dhaa mirai hamile naa kenna fedheebiraa. Obbo Muhammad protokooliif jecha jalqaba dabre tarree turre kabajamoo wallaabbootaati keessummoota naaf fiirtu. Baay'ee jaalannu sooftuu jabduu gantuu cimtuu nu boonsiftee addee caaltuu isaanii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تونس جتشا سوري سكينة ترانتي في تونس لما تدري. كبدمو بو كدير جوهر كنتيبا مقالة دريدة وادا. كبدمو بو إبراهيم يوسف تقافتما بارتي بدالين مقالة دريدة وادا. Kabajamoo obbo Qajeelaa Mardaasaa ministeera aadaa fi ispoortii federaalaa. Kabajamtoota hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaadha. Kabajamtoota hooggantoota godinaa kan akka obboleettii Ikraam Xahaafaa akkasumas magaalaa Shaggar. Kabajamtoota qabsaa'ota wallistoonni keenya wallee qofa osoo hin taane faajjii qabsoo bilisummaa uummata Oromoo
warra qaanqee qabsiisaa turan warra gabrummaa ifirratti akka jibbanii biyyaa bahan taasisan kabajamtoota isiniifis ulfinaa isinii mala. Kana qofa osoo hin taane aktiivistoonniinis har'a teeknooloojiitti fayyadamuudhaan sadarkaa uummanni irra gahee fi irra gahuuf malu agarsiisuudhaaf yaalii gootan karaa keessan hundaan carraaqqii gootan kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota hambaa habalee tittee haftee, jaalatamtoota qeerroo, qarreewwan kalees waan keessa turre osoo hin dagatiin har'ammoo bakka irra geenye kanas fuula duras dhaqqabsiisuudhaaf asitti argamtan kabajamtoota, ulfaattoota, jaalatamtoota hundinuu baga ija rahmataatiin, baga ija nagayaatiin wal agarre baga guyyaa kana keessa. Guyyaan har'aa asii wal agarre kuni guyyaa dubbachuullee maluu miti, hedduu waan nama dhibu waan hedduudhaa jira. Kana jechuun namni namaa emooshinii qaba, miira qaba waan ta'e jecha dubbiin miiraatu nama dhibdi. Nutis akka dhaloota qubeetti waan kaleessa sooressi keenya jaarraan abbaa gadaa fa'a osoo fedhii isaanii qofa jiddu galeessa godhatanii ilaalanii akka Harargeetti ati yoo jette nama tokko ofitti aansuudhaaf hin maxxansuudha waan ta'e jecha kabajaa dhabuu osoo hin taane daran fi maxxansuu nama hedduu fi maxxansuu hin dandeessu nama tokko immoo maqaa tokkoon dhooyti fi maxxansuudhaaf sii laafata siif gargaara waan ta'eef ati jennee fudhannaa ati tan akkanaa fudhattanii barbaadu warri biraatis. Sooressi jaarraa abbaa gadaadhaa akkuma namni hundinuu beeku ilma sooressaa turan. Ilmi sooressaa kun jiruuf jireenyi isaa jiruu qananii bara biyyi rakkoo keessa jirtutti bara biyyi maana uumte jettutti warri silaa biyya bulchan abbaa isaanii bira dhaqanii mari'achaanii akka turan. Malaa marii dhawachaa akka turan isaanirraayis gorsa fudhachaa akka turan. Namni sirna mijaawaa akkasiisan keessa ture garuu fedhii fi qofa jiddu galeessa godhatee osoo hin laalin ani uummata gabroomee qabaa, uummata gabroomee kana bilisoomsuudhaan qabaa, bilisummaa kanaaf immoo tarkaanfii jalqabaa bu'uuranaan lafa kaayuu qabaa jedhee murteeffatee qabsoon karaa gurmaawaa ta'een seenaan akkuma reefu obboleessi kiyya yuunivarsiitii irraa kaasisanitti karaa adda addaatiin dubbatama. Seenaa abbaa himata, seenaa abbaa katabataa, seenaa abbaa barreeffata waan ta'e jecha yeroo jalqabaatiif gabrummaa keessa uummanni Oromoodhaa akka jiru bayyanachuudhaan abbaan kiyya jiruu mijaawaa keessa yoo jiraates nuti rakkoo keessa jirra akka sabaatti akka Oromoo bal'aatti rakkoo keessa jirra waan ta'eef karaa gurmaa'een firraa lollee faccisuu qabna jedhee qawwee lamaan dirree lolaa bosona beeytan san namni dura seene Sooressi jaarraa abbaa gadaati. Sooressi jaarraa abbaa gadaa uumamaan warri itti dhihaatan nuti seenaadha barannee warri itti dhihaatan dhugaa himan nama waa hundaa olitti namummaaf dursatan. Nama waan har'a harkaa qabu qofa osoo hin taane waan boru harkachuu maluuf qabsaa'u. Nama godinaan nama hin qoonne, nama amantiidhaanis nama hin qoonne. Obboleeyyan isaa qabsaa'ota gootota godina adda addaa keessa jiran qabsoon tun Harargee qofatti yoo biqilte kophaa isii fi dhabamuu hin dandeessu kutaa Oromoo biraatiin dhaqqabsiisuudhaan qabajee bifa adda addaa jijjiirratee qaanqee qabsoo uummata Oromoodhaa kun karaa ijaaramaa ta'e karaa adda bilisummaa uummata Oromootiin kutaa godinaalee adda addaa Oromoo keessa galchuudhaan kan akka goota Jeneraal Taaddasaa Birruufaa wajjin ta'uudhaan gootota himamee dhumne akkuma reefuu keessanitti goonni Oromoodhaa kumaaf kitila waan ta'eef isaan san bira dhaqqabsiisuudhaan har'a akka bakka kana dhaabbannee magaalaa Finfinnee kana dura afaan Oromoo mataatti ol qabatanii dubbachuu hin dandeenye san keessatti goota keenya faarfachuu danda'uu keenyaaf duraan dursee galanni Rabbii tokkichaaf haa ta'u. Itti aansuudhaan bu'uura qabsoo kalee lafa kaayyatan san jiddu galeessa godhatee paartiin badhaadhinaa qabsoo uummanni Oromoo ganama manaa beeksan dhugoomsuudhaan jaarraan abbaa gadaa Sooressi keenya har'a ni du'e jennee mataa gadi hin qabannu. 4 kiiloo jira kana waliif gallamu waliin galu.
bilisummaa uummata Oromoodhaan kaleessa qabattee turte san arra firii godhatteeti. Oromoon kutaa adda addaarraa walii galee afaan tokko dubbatee loqoda tokko dubbatee waan tiisuudhaan Oromoon tokko ta'uusaa agarsiisuudhaan cafee mataa isaa tumatee Oromoon hangafa waan ta'eef Oromoon hangafni waan hunda ba'ataas waan ta'eef utusuu warra nutti aanuu fi warra nu jiraniis haammatee ilaalcha ida'amuu jiru kanaan Oromoon waan dhabu tokkollee waan hin qabneef iddas warra nu gadii warra gartee nutti aanan obboleeyyan keenya wajjin miira tokkummaatiin miira walqixxummaatiin jaarraan abbaa gadaa faa qabsoon isaanii olaantummaa warraa deebifannaan dhaammanaan baane Oromoon akkuma uummata biyya kanaatti akkuma saba biraatti mirgaa isaaf mala bilisummaa isaaf mala gadi jennu oomishnee kabiraan nyaachifnu nuti warra kaanii walqixa jedhee manaa bahe san dhugoomsuudhaaf har'a paartiin badhaadhinaa qaanqeessan fudhatee ifatti godhee har'a akka wal agarru taasisee waan ta'e jecha hooggansa keessaniif ilma keessaniif ilma jaarraa abbaa gadaa Dr. Abiy Ahmediif yeroo takkaa bilee addunyaa kamuu keessatti perfectioniin yookaan immoo gaafiin dhibbi tokko yoo jiraate dhibbarraa dhibba fiduun yookaan dhibbarraa dhibbaa ol fiduun ni ulfaatti. Harkarra caalaa takka deebii yoo deeffatan yoo argatan hanga hafte immoo ta argatan darbanii ta argatan gatanii osoo hin taane ta argatan jabeeffataniiti ta hafte immoo barbaada sanuu malaa mariin. Karami badde wanni haqaatu bitaan immoo mirgaanii duraan immoo duubaanii wal mari'ataniiti waan hafte san barbaada deeman. Gowwaan yeroo hunda waan hanqatte qofa laala. Gamni immoo waan guutuu ta'e waan jirtu san laaleeti waan hanqe itti barbaada. Uummanni Oromoodhaa hangaarraa gatii kafalaa turan arra gatiin isaanii sun fala harkatee afaan harkatee bakka sirna qabaachaa jirrutti bakka biyya hoogganaa jirrutti arraas waatu na hafe jedhee ka'eef duuba mil'atu yoo rabbi duubaaf isa uume ta'e egaa hin beeknu rabbi duratti isaa deebisu jenna. Reef abbaan kiyya obboleessi kiyya adeerri kiyya asii wanni inni kaase gaafa sooressi jaarraa abbaa gadaadhaa akhiramu. Kophaa isaa sodaa tokko malee fidee bakka gartee qabriin isaa afaanti kan banne qabrii nabaluu san jeeni keenya san asii je'ee bakka akka arkuu dandeenyuuf bara san keessatti gatii kafale boodaas waan hin kaasuun qaba. Waan xiqqaadha jennee hin fudhannu. Garuu reefu akka komiitti warri godinaas bulchaa ture ittiin muufadhee je ani immoo afoo inaalillaa ji'iiniin siin jechuu barbaada. Sababni isaa baraa deemaan gadaa deemaan namni gaafa sirna qabu waa hundaarraa bareeda yoo uffate irraa bareeda yoo dhukkubsate illee irraa bareeda. Namni gaafa sirna hin qabne gaafa bilisummaa hin qabne uffatuus akka qullaatti uffanni isa hanqata. Hamilee kana dhabe duratti gaafa wayyaaneedhaa san ni beeytanii warri aangoo qabu gurguddaan osoo tattaa'uti waardiyaan warra sanii ni beeytan keessattuu warri Harargeedhaa kontiroobaandiidha ture bakki wanni guddoon gaafa san sochiin diinagdeedhaa. Haawwan keenya feestaalaan meeshaa dabarfachuu bakka hin dandeenyetti warri kaan waardiyaan isaanii guddaan isaanii ichi jira barri inni san uumamuu isaatu hin beeku. Garuu keellaa kana waa jennaan durumaa banan. Gaafa san wanni san fide namichi san jabaa ta'e osoo hin taane jabinni gadaa wajjin jabinni sirnaa wajjin bareedinillee mul'annillee beekumtillee. Tanaaf bara san keessatti osoo sodaa tokko malee quuqamee Oromoon akka har'aa kana bittinnooytee gabrummaa jalan turtu waggaa muraasa booda bilisoomneeti akka guyyaa har'aa kanatti magaalaa Finfinnee handhuura naannoo keenyaatti waliigallee waa'ee jeena keenyaa kana mari'annaan ijji halaala waa arguu dandeessu. Gatii hunda kafalanii har'a faanti isaanii kan banne qabriin isaanii bakka mul'achuu dandeessutti akka dhaabbatan warri godhan
Seenaan isinii haa kafaltu, nuti waan isinii kafallu hin qabnu, seenaan isin haa yaadattu, bilisummaan keessanii jechuudhaan barbaada. Galataan qaba. Galanni ani qabu kun galata lammiiti, galata sabaati, galata warraati. Har'a sadarkaa kanatti akka walitti qabamnee hayyoota hedduu qabna, warra beekumsa qaban hedduudha qabna, warra hamileedhaan fuula duratti dhaloota boruu kanaaf waa gumaachuu qaban lakkoo isaan himameen hin dhumne qabna. Kuni akka fiixa bahuuf qaamni gargaaraa turan akkuma reefu asii mogga'etti Sooreys, Juneydii, yaadataa Juneydii maqaa kanan hundinuu fudhannee jirra jeetiin amanaa, inninis ol ka'ee fudhachuu isaa nu agarsiisu turre jiraata jeetiin amana. Galatoom. Har'a booda mogga'ee jira jechuudha. Akka paartiitti osoo hin taane akka sabaan moggaafne. Booda dubbii biraa jalan fidinaa. Booda dubbii biraa jalan fidinaa jechuu barbaadeeti. Kalee qabsoo akkasiisan ibidda qabsiisanii qaanqee bilisummaadhaa qabsiisan san har'a fiixaan baafnee jirra. Fiixaan baasuun bilisummaa jechuun afaaniin qofa dubbachuudhaa miti. Abbaa sirnaa ta'uun akka kaleessa waa alaa dubbatan san qofan taatu. Namni gaafa warraa wajjin haadha abbaa wajji galuu fi gaafa gartee maqoochi bahe, gaafa goojoochi bahe, gaafa haaloo dhaawaniifiitti bahe, itti gaafatamummaan tun wal qixaa miti. Nuti warra achi bahe sani. Wanni hundi itti gaafatamummaa keenya jala jirti. Nuti ambaasaaddara uummata kanaati jenneeti amanna. Kanaaf waan hanqattees akkuma dhiiga ilkaanii reefu jaansan garii li'imsaa garii tufaa malee akkuma kalee halaalaa dubbannu san qofa waan hin taaneef gaafatti siqan dubbiin akkasii miti waan taateef har'a keessattuu dhaloonni qubeedhaa warri amaanaa kana fudhannee fuula dura tarkaanfachiisuudhaaf qabsaawaa jirru hundinuu faanta sooreysa jaarraa abbaa gadaa san faana bu'uudhaan amaanaa fudhachuudhaan ammas gabrummaa faarsoo osoo hin taane waa'ee bilisummaa faarsuu, waa'ee bilisummaa dubbachuun barbaachisaadha. Sooreysi jaarraa abbaa gadaa jecha tokko jaadii jecha sadiin harkadhe. Nama guddaa tokko biraanis ni hinge. Jechi san maal jaa? Duratti akkuma hundinuu beeynu Harargeetti ammallee bakka takka takka ni jirti jeetiin amanaa. Ati maali yoo jaaniin ani Islaama jaa malee ani Oromoodha. Jechuun tuni akkasumaami. Ati Islaamaa amantiiteeti Islaamaa garuu sabni kee Oromoodha jaaniitti himuudhaaf abbaan kiyya faanii yaadadha. Haakimaa nama wallaanaa eega wallaanee fixe booda maallaqa sirraan fudhadhu deemii nama 10 ati Oromoodha jii himii jaanii warra akkasii waliin himaa turan. Akkasii himaniiti Oromummaa tana dammeeysan. Eega tana godhan booda ati Oromoodha sabni kee Islaamaa. Sabni kee Oromoodha amantiin ta'e Islaamaa garuu gabrummaa jala jirtaa tana himuudhaaf hanga gartee Oromoodhaa dammeeysan san yeroo dheertuu irraa fudhatte. Duuba san booda sooreysi jaarraa abbaa gadaa maal jaanii Oromoon waliif galti ni bilisoomtiisi. Duuba gaafa bilisoomte san wanniin ani irraa sodaadhu wanniin irraa shakku hanguma amma gartee ati sabni kee akkana jennee yeroo irraa fudhanne nu fudhatte. Akkasumas ammas ati gabrummaa jala jirta jennee hangatti waywaanne kana gaafa bilisoomtees bara ati bilisoomtee jechuudhaaf yeroo hangana nurraa fudhatti jeetta barfata. Kanaafuu dhaamsi kun kalee nu dabre waan ta'e jecha har'a ati bilisoomtee jaanii sitti himuudhaaf yeroo dheertu san nurraa fudhachuun nurra hin jiraatu. Waa hundaa olitti abbaa sirnaa ta'uun qaanqee kalee qabatte san daara jijjiiroo osoo hin taane qaanqee san qabsiifatanii ifarraa arkuun ifa qofa osoo hin taane ibidda sadii waa bilcheeffatanii nyaachuun hiyyummaa osoo hin taane bilisummaan kana booda diinagdee irratti harka wal qabatanii sossoo'u. Waa'ee garaagarummaa qofa osoo hin taane waa'ee tokkummaa utubuu dubbachuu. Garaagarummaan loqodaa, garaagarummaan amantii, garaagarummaan godinaa Oromoo jidduu jiraachuun irra hin jiraatu. Maaliif jennaan waliigalleeti bilisummaa kan arganne waan ta'eef. Keessattuu dhaloonni har'aa, dhaloonni amaanaa jaarraa abbaa gadaa farraa fudhanne kun
fuuldurri bal'ina tahuu qalbii teenyatti himnee siqilee xiqqeessinee carraaqqata jabaachuu oduu xiqqeessanii waan mul'atu waan boru seenaan itti nu yaadattu hojjechuun waa hundaa olitti barbaachisaadha waan ta'eef warra seenaa qofa dubbatu osoo hin taane warra seenaa dalagee dabru akka taanu amaanaa dabarfachaa obbo Qajeelaan Mardaasaa isaan qaamaanuu sooressa jaarraa abbaa gadaa fa'aa waliin paartii tokko keessaas turan waan ta'e jecha qaamaanis isaan beekan waan ta'e jecha nama laalan mul'atu ka dhaabbatu mul'atu ka taa'u mul'atu nama gartee rabbi haa araaramuuf jannata rabbi haa qooduuf kabajaadhaan gamana dhuftanii akka ergaa dabarsitan afeeruuf galatooma fayyadaa. Adde caaltuudhaan baay'ee galatoom jedha. Haasaa akkan godhuufillee sagantaa naan ergine garuu shakkaadhuman dhufee yoo ka'e dubbaddoodhaan waan haasa'uun dhabu waa'ee sooressa jaarraa abbaa gadaa. Waan haasa'uun dhabu baay'ee waan hin qabuuf homaa tokko irraan sodaadhu deemanii taa'ee eeggachaa ture jechuudha. Kabajamtuu adde caaltuu isaanii ministeera misooma magaalaa fi bu'uura magaalaalee kabajamoo obbo Kadir Jawaar kantiibaa bulchiinsa magaalaa Direedawaa hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa qondaalota godinaalee irra jirtan kan federaalaa dhuftan akkasumas uummata asitti argamtan baga guyyaa har'aa eebba kitaaba seenaa jaarraa abbaa gadaa dubbatuu fi jaarraa abbaa gadaa immoo yaadatu baga guyyaa kanaan nu ga'e baga waaqayyo akka kanatti walitti nu qabee jedha. Waa'ee jaarraa yeroo haasofnu seenaa sooressa jaarraa abbaa gadaa dhugaa haasofnu waa'ee dhalachuu adda bilisummaa Oromoo haasa'uudha. Adda bilisummaa Oromoo akkamitti dhalatee seenaa jedhu haasa'uudha. Maaliif isaantu warra duubarraan adda bilisummaa Oromoo akka inni dhalatu duubbee irraatiin hojii gaafa duraa hojjetaa turan irraati adda bilisummaa Oromoo dhalate waan ta'eef seenaan sooressa jaarraa irra guddaansaa seenaa adda bilisummaa Oromooti. Seenaa adda bilisummaa Oromoo keessatti immoo jaarraa abbaa gadaa urjii ture, qaroodha, jagnaa, murteeffataadha, nama du'arraa hin deebine, nama maalirraa gara boodaatti hin deebine jagna ture jechuudha. Gara yaada gurguddaa jabina sooressa jaarraa abbaa gadaa qabutti deebinaan hogganoota adda bilisummaa Oromoo gaafa duraa sooressa jaarraa fa'aa wajjin turan gaafa nutti himanii waa qoqqorachuun jaalladdan. Hogganooti durii kun duuba waan jiru akkaataa dhaabi kun itti ijaarame nan gaggaafadhaa. Yaada jaarraan qabu keessaa tokko of course jalqaba fincila baaleetti makamanii jaarraan adeemsa adda bilisummaa Oromoo dhalchan keessaa tokko fincila baaleeti. Sochii Jeneraal Waaqoo fa'aa kan immoo jaarraan fa'aa keessa turan. Garasi gama Somaaliyaatti ce'anii jaarraan fa'aa Somaaliyaatti ce'anii Sumaalota kana warra gaafa sana biyya sana bulchu wajjin gaafa wal quunnamanii waa tokko irraa hubatan. Namni jalqaba adeemsa Ziyaad Barree hubate. Kan nu dammaqsee waa'ee Ziyaad Barree fa'aa kan nu dammaqsee jaarraadhaa jedhu jaalleen cofaaleen colataafaa. Nuti Ziyaad Barreen fira tarsiimoo nuu ta'a jennee gara sanaan maaliif Somaaleef Oromoon hidda tokko hidda latiinsaa tokko qabna seenaa tokko qabna
jennee gaafa deemaa jirru kan adeemsa isaanii tarsiimoo isaanii hubatee nu dammaqsee irraa nu deebisee akka dhaabbannee ilaallu nu godhee jaarraadha. Hunda keenya dura kan hubate jaarraadha jedha Leencoo. Dhugaadha. Waa'ee qabsoo hidhannoo. Warri magaalaa turan, warri mana barumsaa turan, sochii barattootaa keessa warri turan, waraqaa galaggashuu hin qoratu, qabsoo hidhannoo akkaataan itti deemuu qabu, qabsoo bifan ittiin deemuu qabu, tarsiimoo qabsoo baasuu, jaarraan fa'aa edan irra turanii Somaaliyaa irraa edanitti tarkaanfatanii edan irraa immoo gaafa leenji'anii warra Kooriyaatu leenjise jaarraa fa'aa. Warra Kooriyaatu leenjii yeroo jalqabaatiif akka jaarmaatti akka caasaatti ijaaramee leenji'ee kan dhufe jaarraa fa'i. Abdul Karim Ibrahim maqaa qabsooti jaarraan. Gaafa biyyatti qabsoo hidhannoo gochuu biyyatti deebi'anii gara nama 30 akka ta'anii gaafa daangaa Somaaliyaa seenan walitti bu'an jechuudha waraana warra Somaaliyaa wajjin. Nam tokko irraa wareegameera warri kaaniin hidhaman. Jaarraan fa'aa waggaa 5 hidhame mana hidhaa maan dheeraa sila dubbatamu. Seenaa sila barreeffamee boqonnaa 5tti qoodanii yeroo qaacessaan nutti himaa ture boqonnaa isa jalqabaa sana duukaa deemaan ture. Isa lammaffaas duukaa man deemaa ture. Hanga dhumaatti duukaa deemaan ture. Mana hidhaa turanii waggaa 5 booda ba'an jechuudha. Otuu isaan mana hidhaa jiranii gartuun adda bilisummaa Oromoo ijaaruudhaaf bu'uureessuudhaaf socho'u tokko abboomaa mitukuufaa namoota baay'eedha isaan gara edanitti ce'anii jiru. Warri edan hin simanne deebi'anii gaafa dhufan jaarraa fa'aa wajjin ol argan. Jaarraa fa'aa wajjin namni isaan keessaa argee caasaan kennamee fi jaarraan direct baaroo fa'aa wajjin dhufee ol quunname jechuudha. Jalbaaroo fa'aa diimaa fa'aa ol quunnamanii waa'ee qabsoo hidhannoo gaafa dubbatamu qabsoon gaafa jaarraan as dhufu biyya kana keessatti warraaqsatu dhufee jijjiirama wayii tokko dhufe. Waa laallachuu ture mee gara warraaqsi kun itti bahu jedhanii taa'anii waggaa qoratan mullisiif jaarraan jarjaraniiru goballee seenuudhaaf. Isaan kana ta'anii eeguu obsuu qabsoo hidhannootu nu baasa ka jedhu jalqabarraa kan qabsoo hidhannoo ijaaramnee qabsoo hidhannoo geggeessinu malee jaarmiyaa qabaannee qabsoo hidhannoo seennu malee jedhee ejjennoo kana fudhatanii walii galanii jalqaba kan naqee dirree saaqee goballee dhaqee kan dirree qabsoo hidhannoo adda bilisummaa Oromoo dirree bahaa keessatti jalqabe ka saaqee mullisiif jaarraa abbaa gadaati. Galatoomaan jira. Boodarraa gara qabsoon akkatti jalqabeen namooti magaalaarraas itti dabalamuun yuunivarsiitii irraa itti dabalamuun akkuma sila dubbatame Magarsaa Bariifaa dhaqanii Baaroonfaa dhaqanii achitti caasaa jaarmiyaa tolfatanii jaarraa abbaa gadaa itti gaafatamaa godinaati. Itti gaafatamaa godinaa Harargee guutummaa isaa kan hoogganu isa jalatti immoo olaanaa lamuu nama jedhamu ture. Dheeraadha seenaa sana keessa yoo seenne baanu keessaati. Waa'ee waldhabbiin dhaaba keessatti yeroo garaagaraatti dhalachuu fi maalii kana kun eessayyuu wanta jirudha. Dhaaba warra Eertiraa keessatti dhalateera. Warra Tigraay keessatti dhalateera. Seenaa sana deebifnee tuttuquu gaafas akkas ta'ee kanatti adda caaltuun sila dubbatteetti. Jaarraan akkuma sila jedhee nuti Oromoodhaa jedhee dide malee Somaalee miti. Isin Somaalee kunoo Awaashi wannoodha Riifti Vaaliidhaa achi muraa Riifti Vaaliidhaa achi Somaaleedhaa jedhanii mamananii fudhatan. Lakki nuti Oromoodha Somaalee miti. Ka jedhee Oromoon immoo tokko ka jedhu. Tarii boodarraa jaarraan IFLO ijaareera ta'a. IFLO kan inni ijaaree amantii Islaamaa tarkaanfachiisuudhaaf kophaatti amantii Islaamaa qofa ijaaruudhaaf otoo hin ta'in firoontii uume. Firoontiidha malee amantii sana irratti doktiriinii amantii sana Oromoo
cufa fudhachiisuudhaaf jedhee utuu hin ta'in mee yaa jamaa jedhe jaarraan mee yeroo waa'ee namaa haasofnu seenaa masaasa qulqulluu haasa'uun gaariidha. Biyyoota dhiyaa kana jala deemna. Warri Arabaa kun warri biyyoota giddugalaa kun nun beekanii mee waa tokko qabannee itti haa dhiyaannu ka jedhurraati maqaa kana filate jaarraani malee sana miti jedhee ka dubbatu hooggana adda bilisummaa Oromootu kana jedhee nutti hime nuti immoo juuneeriidha gaafa sana malee jaarraan sana barbaadee miti. Jaarraan akka godhee abalufaa kana jeessa mitiinuu jedhanii nutti maa jiranne leencoo fa'aa miti hin turre bakka sanayyuu hin turre yeroo namooti keenya jabaan keenya guddaan tokko gaafa kufee inni achiyyuu hin turre salaatarra ture jedhee kan afaaniin kaartumitti natti hime leencoo lataati. Dhugaa baana dhugaa ragaa ba'uudhaaf anas ba'e ragaa ba'uudhaaf histiriidha. Dhugaa ba'uudhaaf maaliif seenaa garii namni rifataa namoonni duuyuun himu dura bilisummaa Oromoo namni wareegamu abaluu wareegamee baaroon hin kufee abaluu jedhee baaroon edda kufee booda tureetti kan dhaga'ame. Kana jedhee eddan darbee jaarraan yeroo jalqabaatiif ani dirree dhiyaan ture Asmaraatti hin arge. Asmaraa dhufanii walitti bu'iinsa duraa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo afanii fi jaarraa fa'aa gidduutti ture araara buufnee bara 2000 akka faranjiitti miliyeenemii irratti gaafa sana yeroo jalqabaatiif adda bilisummaa Oromootii fi IFLOon jaarraan fa'aa lammata waldhabbiin duraan ture jetteen hamiin maal kun dhaabbatee nuti tokko bakka durii sanatti deebinaa nuti tokko kan jedhu bara 2000 keessa miliyeenemii irratti araarri bu'ee jechuudha. Sana booda waa tokko walitti darbachuun jecha tokko walitti darbachuun hin jiru hin turre. Egaa waa'ee jaarraa waa'ee sooressa jaarraa abbaa gadaa sooressa kan jedhu kuni sooressa isa qabeenyaa wajjin miti nan gaafadhe kana san waa qorachuun jaalladha. Lakki poteenshaalii nama qabu nama dandeettii waa hundaa qabu Waaqayyo kennaa hundaa ka kenneefi jechuudha. Hubannaa waa hundaa ka kenneefi jechuudha malee ammoo ka dura bu'aa akka dura bu'aa fuuldura kan jiru kan hundarra dafee waatti mul'ate fuuldura deemudha malee isa qabeenyaa baay'ina maallaqaa fi maalii sanaa miti sooressa jechuun akkasitti naa hubadha. Innis yoo argame hin badu maqaan sunis bareedaadha sooromuun bareedaadha nama sirriidhaaf immoo kenname amma maqaan suni maqaa isa yoo isa gara qabeenyaatiin ilaalle yaadataadhaaf kennamuun isaa immoo sirriidha jedhee fudhadha gara tokko. Atis horii bulii jaarraan egaa nama inerjii qabuudha nama humna qabuudha nama honnee qabuudha yeroo haasa'us akka inni itti haasa'us neenca fakkaata qeerransa fakkaata namatti tola. Waliin taa'ee hoteela Embaasoraadhaan kunoo jaalala Araarsa faani beeku ulfoo ka jedhus waliin ijaarree dhaabbatoota Oromoo 5 taaneeti firoontii tokko ijaarree ulfoo United Front for the Liberation of Oromia kan jedhu waliin Asmaraatti utumnee waliin turre jaarraan seenaa adda bilisummaa Oromootii fi seenaa Oromoo keessatti nama urjii warra urjii jedhaman iddoo guddaa qaban keessaa nama tokko kan seenaa inni irraanfanneedha jechuudha. Baroota dhiyoos waggoota dhiyoos keessumaa chaarteraas namoota seenaa hojjetan gara duubaatti dhiibamanii seenaan isaanii namooti guddoo waan bu'aa qabu guddaan hojjenne maqaa adda bilisummaa Oromootiin maqaa biraatiin waan biraatiin faarfamuu of faarsisuu maqaa kana qabatanii ofumaa deemuu waan baay'ee agarreerra. Seenaan namoota akka jaarraa abbaa gadaa fa'aa hedduudha. Jaarraa baaroon fa'aa Magarsaa Barii fa'aa hedduudha. Jarri kun yaadattu Shinnigaatti namni 10 iddoo tokkotti akka wareegaman yaadattu Gadaa Gammadaa fa'aa. Isa duras namoota hedduutu wareegame. Isa boodas namoota hedduutu wareegame. Akkuma har'a jaarraa abbaa gadaa kana warri nuu jalqabdan baay'ee galatooma ulfaadhaa
baay'ee ulfaadha. Akkuma kana hunduma isaa guyyaa yaadannoo wareegamtoota nuti akka Dabalsummaa Oromootti eebila 15 jennee geggeessaa turre. Yoo hundumtuu irratti walii galee guyyaa sanas ta'uu danda'a, guyyaa biraas haa jijjiirrannu yoo jedhames inni walii galteedhaan ta'a. Guyyaa wareegamtootaa tokko waliin haa kabajannu. Irratti hojjedha. Irratti nuu hojjedha. Guyyaa wareegamtootaa warra OPDO keessa turani wareegaman, ODP keessa, dhaabota adda addaa keessatti akka nama tokkoottis namooti qabsaa'anii wareegaman hedduudha. Maqaa bilisummaa Oromootiin namooti wareegaman wareegama gurguddaa kan kaffalan. Kanaafiyyuu warri kana yaadachuudhaaf kana qopheessitan seenaadha. Seenaan galmaa'uu qaba. Historic heritage qabsoodhaaf kafalame galmaa'utu irra jira. Baay'ee galatoomaa. Yeroo dheeraan fudhadhee xiqqoo emotional ta'e yeroo ta'e dhiifama naa godha. Kabajamoo asuma naa turtan kabajamoo obbo Qajeelaa Mardaasaa asuma turtanii kabajamoo aadde Caaltuu Saanis gara waltajjii naa dhuftu. Ministeerota waan ofii waan taateef I know the protocol, but a little bit serious. Today a little bit relaxed, yeah? You understand, guys? And for the diaspora members, I would like to say that Obbo Qajeelaa Mardaasaa is one of the 3 ministers who are not members of Prosperity Party. He's from OLF, the other from Professor Burhanu Wagga, and also Dr. Belleta Molla. The 3 from contesting political parties. Thank you, guys. That is what Prosperity has done. Badhaasa jira. Badhaasa kennina. Nam jalqabaa eenyuun Harar badhaasa kana kan fudhatu. Hayyee Waahillan Qabsoo Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa warri biyya baqaa keessa waliin ta'anii waliin qabsaa turan keessa warri amma lubbuudhaan jiru namoota 5 maqaa dheenee isaan yaadanneeti. Warri as nu jidduu jiru immoo maqaa isaaniitiin galata galchinaaf jechuudha. Milkaa'ina sagantaa kanaatiif warra nu cinaa dhaabbate warra Waahillan turan keessa Shantam Shubbisaa, Weellisaa, Alalaasaa, Abbaa Ogummaa hedduu kan ture tokko isaa. Inni biraa Muhammad Sheekh Bookeedha. Ammas Ahmad Abdul Karim, Sheekh Ahmad Isa ture Leencoo faatu amma lubbuudhaan jira jechuudha. Isaan keessaa kan nu jidduu argaman Sheekh Ahmad Isaadha jechuudha. Ni galateeffannaa. Isaan galateeffanneeti warra milkaa'inaa sagantaa kanaatiif. Duratti kabajamtoonni ministeeronni keenya kaasanii jiranii reeffa goota keenya dachee isaatti galchuun hagama gadararaa ture. Sanammoo gootummaadhaan namni as nuu fide mataan isaatu goota. Moggaasnee jirarra ammoo akka Oromootti Sooressa, Yaadataa, Juneedii kennaa jalqabaa kan fudhatu isaa gara waltajjiitti. Sooressa Yaadataa Juneediidha. Umrii guutuu, fayyaa guutuu, fayyaa guutuu, umrii dheertuu haa kennuufi galatoomaa jannaani sagantaa kana kitaabsuu keessatti kitaabni kun akka maxxanfamuuf shoora olaanaadha. Gumaachanii akkasumattis immoo qindoomina sagantaa kanaatiif shoorri isaanii olaanaa ture. Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa ija isaanii qofa laali gaa ija isaa qofa laali ija qeerransaa ija leencaa jaarraa dhalootatti kan darbisanii. Galatooma. Lammaffaa immoo gaafuma sana reeffi goota keenyaa akka biyya isaatti dachee isaatti biyya Oromiyaatti biyya Itoophiyaatti galu kan taasise gumaacha keessaa tokko Doktara kabajaa Muhammad Ahmed yookiin Muhammad Qophee. Muhammad Qophee. Doktara kabajaa miseensa mana marii abbaa ogummaa danuu kan ta'e Muhammad Qopheellee hedduu takka ulfaadhu galatoomii umrii dheertuu fayyaa guutuu hawwinaaf osuma haasoynu. Dhugaa Rabbii isin martuu gootota akkam hundi keenyayyuu gootota. Maaliif jennaan goota faarfachaa jirra waan taateef ulfaadha galatoomaa. Hayyee. Sadaffaa kan badhaafamu
galanni hooggansa mootummaa kabajamoo ministeera muummee keenyaa Dr. Abiy Ahmed Aliitiif haa ta'uuti manni barumsaa yaadannoo goota keenya Finfinneetti ijaarameera. Badhaasicha kan fudhatu mana barumsaa yaadannoo sooressa jaarraa Abbaa Gadaati. Galatoomaa ulfaadhaa. kabajamtoota ministeerota keenya ulfaadhaa fayyaa nuu ta'a. Caalbaasii kitaaba keenyaa itti fufnaa. Kitaaba kana bulchiinsi godina Harargee Bahaadhaa hoggantuu miskii isin as qaamaan nujittuu argamu baatullee karaa bakka buutuu isiitiin fadilaa ergachuudhaan akka godina Harargee Bahaatti kitaaba tokko 300 akkasumattis bulchiinsi aanaa Qarsaadhaa 50 Nuruddin Abdurrahman 100 Dabbal Promotion and Events 10 yeroo hedduu waltajjiiwwan garaagaraa irratti nu faayessuudhaan warra waltajjii warra sagantaa beessu kana qofa osoo hin taane faayaa sagantaalee garaagaraa kan taate haadha caayaa kitaaba hedduudhaan eebbisee kana akkamittiin bira dabraa jechuudhaan 10 kitaaba tokko jirti haadha caayaa akkuma duratti jenne kitaabichi fakkeenyaaf AM Journal Trading Ahmed Naji Mukhtar 300 kitaaba tokko biteera ulfaadhu fayyaa ta'e nu buli jennee jira bitamaa jira kitaabichi yoo xiqqoo jenne barreessaanis Geneva sawii qabaabtuu qabaata yoo arganne itti fufna jidduu sanitti jiru waa'ee kitaabichaa jecha saniin duratti namoonni namni hedduun hoggaanii fi kitaaba bitu hedduudhaan gammada barreessaan immoo hoggaanii fi kitaaba bitu waltajjii irratti sandaraniin gammada jechuudha. Barreessaan kitaaba Jangal seenaa hayyuu keenyaa Sheekh Bakrii Sabaloo kitaaba sun dhalootaaf kan dhaalchise Toofiq Muhammad 10 kitaaba sooressa jaarraa Abbaa Gadaa jira jechuudha. Qalamni keessa namallee Amir Guruu jenna. Warri qeerroo ganama isaanis bakka bu'uudhaan namni jiraas kennaan kennamuufis jira waan taateef isaan bakka bu'uudhaan kan as dhufan Somaaleetti waggaa 5 hidhaman sooressa jaarraa Abbaa Gadaa wajjin kan qabsawan mirga ummata isaaniitiif kan miidhaman kan rakkatan kan dararaman kan bultii gatan niitti argamu. Isaan immoo gara waltajjiitti yaa'uneeti abbootiin gadaa kennaa akka nu kennaniif taasifnaa jechaadha. Hayyee Sheekh Ahmed Isaa gara waltajjiitti dhufuudhaan badhaasa kana akka nurraa qeebalan kabaja guddaadhaan affeerraa jechuudha. Abbootiin gadaa immoo gara nan dhuftanii kennaa kana nu kennaniif isaanii goota sanii kan nu kennaniif gara waltajjii dhuftanii Abbaa Gadaa Afran Qalloo thank you so much. As nu goota fayyaa nu taate guyyaa gootaa irratti gootota faarsuun rakkisaadhaan beekanii miti gootonni keenya baay'ee waan ta'aniif. Hayyee Sheekh Ahmed Isaa asiinillee fiduu dandeessan gara naanii kunoo iddoo kanaan naa fidan achitti illee kennuufii dandeenya. Achumatti illee kennuufii dandeenya. Hayyee miseensota keessaa Sheekh Ahmed Isaa as jidduutti argamanii yeroo ammaan kana kabajni isaaniif laatamuu qabu. Kennamaafii jira umrii dheertuu fayyaa guutuu isiniif hawwina ulfaadhaa.
Barreessaan kitaabichaa immoo qilleensa isaanii hamileen hanga iddootti na deebisa. Abbaa gadaa mootii gadaa keenya na ulfaadha fayyaa naa ta'a horaa bulaa deebanaa goota akkasisani kan amma badhaafne waan taateef haa ulfaatan. Barreessaan kitaabichaa Jamal Ahmed kitaaba midhagaa kana nu barreesseera Switzerland jira. Karaa onlaayiniidhaan haasawaa gabaabduu akka nuuf taasisu ni goona. Walumaa galatti sagantaa keenya gara maayyiitti gahaa jira waan ta'eef warri duubarraan akka hojjetanii tasgabbaataa daqiiqaa muraasaaf qophaa'aadhaan isiniin ja'a. Warri kitaaba bitatan qarshii gurguddaadhaan warra dhaloota dhaalchisuudhaaf qophaa'an keessattuu immoo injiinar Nagaraa Dhugumaa Dirreedawaa keessatti maqaa goota keenya hiroo keenya weellisaa Ali Birraatiin mana barumsaa ijaarsisuudhaan jiranii 600 kitaaba kana bitanii jiranii meerota godha deebi'aa fi Ayyee Goddaa fi Ahmed Yusuf illee kitaaba tokko 10,000 bitee jira. ND Investment Group kan injiinar Nagaraa Dhugumaatiin hoogganamu jechuudha. Ulfaadhaa umrii dheeraadhaa isiniin jenna sagantaan keenya itti fufa. Dhugaa dubbachuudhaaf dhimma biyyaa dhimma sabummaa waan taateef fakkeenyaaf Mahadii Sheekaa Hoolaand irraa kaleessa galgala gale from the Netherlands ulfaadhu obboleessa kee artistii gameessa fayyaa ta'e dhimma kanaaf asuma waan salphaa miti. Nasru Kush barreessaa kitaaba hiikaa kootu mee gara waltajjiitti kootu gara waltajjiidhaaf saffise. Barreessaa mataan isaatu gumaacha godhee jira. Kennaa namaaf kennuufi kennaa kan isumarraa fudhatu immoo sooressa yaadataa dureetti gara waltajjiinaa kootu maal hojjetu. Hamileedhaan akeekessa gara waltajjii. Maali laata kennaan kun dafaa nuusaa baname irraa. Nasru Kush torbaan tokko dura kitaaba hiigaa jedhu moggaafame. Hiigaa jechuun baay'ee osuma haasaanii wanni takka dhufuudhaaf yoo deeme hiigaa odeeffadhu odeessi akka jechuuti jechoota baduu jiran deebisaa jira waan ta'eef barreessitoota keenyallee galata guddaadhaan nurraa qabanii galatoomaa jennaani suuraa ajaa'iba. Sooressa moggaasu sirrii mire kabajamoo adda caaltu isaanii ministeera magaalaa fi misooma abuuraalee misooma moggaasu sirriidha ulfaadha fayyaa naa ta'a naa jiraadha. Thank you so much everybody. Kitaaba osoo hin bitiin hin bayina ministeeronni taa'anii jiranii maal warri dubbaasan. Dhugaa sagantaa isaanii akkam akka rakkisaa ta'e hin beekamu. Obsanii taa'anii jiran xinnoo ta'a obsinee kitaaba goota keenyaa kana binnee haa wal jajjabeessinu fayyaa ta'a. Namni kitaaba gootaa barreessu ifiifuu goota. Dhugaa rabbiiti. Gootummaan akkasii dhaloota dhaalchisuu waan taateef akkuma isin jenne ministeerota tursiisaa jirra qabnee daqiiqaa 5 garuu goota qabsaa wayitii kennuu qaba waan taateef obbo Araarsoo Biqilaa kabajamoo hoogganaa biiroo hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaadhaa gara waltajjiinaa haa dhufan. Maaliif jennaan eenyuun beeku waan taateef fayyaa naa ta'a. السلام عليكم. كم درت نجاح؟ استكالي ميلول جلابو تودا في ركو براخي سن وسون تاني. قتنيا يوم ريانة وان نوران كتسم غوتا كودن دنيا جتشو. أورومون بيكا كبا، غوتا كبا، هايو كبا، والمريانة ونت سنون دن دنيا جرو. أن ونين دبلو غوابان. جارة أبا غدا فكينيا. Guddaan utaanii qaanqee isaan qabsiisaniin as geenye waan arganne jabeeffanne tatti aantu itti haadee. Ulfaadha. Umrii dheertuu fayyaa ulfaadha. Obbo Araarsoo Biqilaa kana biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaati ulfaadhaa fayyaa ta'a. By the way, Araarsoo Biqilaa was the first from the opposition to be appointed to the office of Bureau in Oromiya Regional State. So put your hands together for me, please. Just for the diaspora members that I said this.